ishee galeef isaa galeef gaafa qarshiin ishee harkarraa dhumu nama guddoo ta'uu isaa kan arge jechuudha. Kan iji isaa banamteef gaafa qarshiin sun dhumatudha. Innaa baay'ee nama gaddisiisa isa dhugaa dubbachuudhaaf. Namni maallaqa namaatiif jedheetii nama san hin barbaanne yoo ta'e gaafa miidiyaa irratti argu shimcee san gaafa viidiyoo illee argu yoo namni kun guddoo ta'uu ishee viidiyoo illee gaafa hubachuu dhabe gaafa boolee kanarratti argu gaafa dhufeetii mucayyoo kana simatu maaliif nama guddoo ta'uu ishee hubachuu dadhabeedhaan kan naagaluu dide keessaa tokko kanadha. Akkamitti nama guddoo ta'uu ishee hubachuu dadhabe moo hanga maallaqni ishee dhumu sanitti dubbachuu hin barbaanne. Afaan mi'eeffatee haala kanaan itti dhiyaate dhumarratti garuu jireenya ishee balleesse namni kun jechuudha. Akka isheen hojjenneef kootu galee ni jira gara biyyaa galteerti. Erga isheen gara biyyaa galtee booda immooti erga qarshiin ishee dhume namni kun nama guddoo ta'uu ishee kan inni hubate. Sijjammar kan of kabachiisuu danda'u numaa fi numaadha ijoolleen dubartootaa jechuudha. Numatu of kabajallee numatu kabajaa ofirraa mulqalleedha. Jaalattee namni tokko jaalachuu danda'a miidiyaa irratti. Jaalalli sobaa akkuma jiru jaalalli dhugaallee jira. Jaalalli qarshiidhaaf namatti dhufe namni tokko akkuma jiru kan immoo itti dhugaa jireenyaaf nama barbaadu ni jira jechuudha. Miidiyaa irratti argaatilleedha kan jiran jechuudha. Nama waaqa sodaatu biratti jechuudha. Garuu immoo itti kan maallaqaaf jedheetii namatti dhiyaate kinoo dhumni isaa hin bareedu akkanuma ta'a jechuudha. Gaafa isheen biyya arabaa jirtu siif maraadhee siifan du'a siifan uffannisa si malee nyaannaaf gadi hin bu'u si malee bishaannaaf hin dhugamu kan jechaanii ture. Boolirrallee gaafa isheen galtu akkanatti haala kanaan simannaa ishee godhee footoo waliin ka'ee viidiyoo isa waraabamee qalabata isheedhaa godhee hababaa isheedhaa bitee waa hedduu isheedhaa godhee kun akkuma argitanitti jechuudha. Erga turanii gaafa qarshiin dhumattu namittiin kun nama guddoodha jedheen. Baay'ee ulfaata isa dhugaa dubbachuudhaaf. Akka isheen hin hojjenneef hojii isheetirraa gara biyyaa galeedheen. Erga isheen gara biyyaa galtee immoo akkana jedheen. Erga dubartiin kun guddoo taate gaafa boolirratti ishee argu kun anii fi ati waliin tamadhaaxannu jedheeni osoo qarshii isheetillee hin dhugin isheenis karaa barbaaddu taa deemuu ni dandeessi ture jechuudha. Gaggeessuu ni danda'a ture jechuudha. Erga qarshiidhaaf isheetti dhiyaatini. Erga namummaa isheetiif ishee barbaadee jechuudha. Har'a qarshiin ishee erga dhumatee booda namni kun guddoo ta'uu ishee umuriin deemuu ishee akkamitti galuu fi danda'e kaleessa eessa deeme. Nutis immoo itti warri dubartoota dhiirri tokko nu jaaladhe nuun jedheedhaaf miidiyaarraan dhufeeti osoo eenyummaa keenya hin beekin osoo amala keenya hin beekin osoo haala adeemsa keenya hin beekin osoo kaayyoo keenya hin barin gaafa namni sun nu jaaladhe nuun jedhu nuti namni sun nu jaalate jenneetii of dabarsinee nama saniif laachuu osoo hin taane dhaabbannee of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif na jaalate namni kun dursumayyuu maaliif natti dhufe? Dubartoota biyya keessaa dhabamee tana miidiyaarraan dhufee na jaalate kan jedhu jechuudha. Maaliif gara koo dhufee na jaalachuu danda'e? Dhuguma jaalala dhugaan naa qabamu. Moo maallaqa kootiif na jaalate moo maal narraa barbaadee na jaalate of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ishii haa ta'u jaalanne haa jennu jaalanne ishii. Hanga booledhaa deemtee nama kana waliin maatii kee dhiistee gara mana isaa galtu. Isa duukaa galtu jechuudha. Isa duukaa galuudha farkuun isa duukaa galuudha. Yeroon illee badu isa duukaa galuudha jechuudha. Kan kabajaas ofiif kennu nuyiidha. Kan kabajaas ofirraa mulqu nuyiidha. Maaf akka jaarsa ergateetii kabajaadhaan akka manaa si fudhannee maatii kee biraa kabajaadhaan akka si fudhan maaf taasisuun dadhabame. Akkas yoo taasifame maalidha rakkoon isaa? Ofii keenya duuba gallee akkuma shaanxaa keenya fudhanneetii isa duukaa galee shaanxaa kee fudhadhuutii narraa bahee nuun jedha jechuudha. Namni kun argitaniirtan dubartii kana ulfeessee kara narraa bahee hanga ishee waraanutti namni kun kan ishee ga'e jechuudha. Sagalee viidiyoo miidiyaa irratti kan deemaa jiru yeroo ammaa viidiyoo ishee kanaati jechuudha. Hanga ishee waraanutti hanga jireenya isaa waliin jiraatte keessattillee jireenya makaraa jireenya siqiqii akka isheen isa waliin jiraachaa turteedha jechuudha. Even hiriyoota isaa biratti dubartii kana akka isheen hiriyoota isaa jibbitu hiriyoonni isaa akka waan badaa isheedhaan jedhani nama isheetti himaa turedha jechuudha. Osoo kabajaa qabaatee fi kanan godhu ture.
Osoo mootii gara biyyaatu iyyuu galtee osoo inni gara maatii keetti jaarsa ergatee seeraan gara mana keetii si fudhate har'a akkuma shaanxaa kee fudhattee seentetti shaanxaa kee fudhadhuutii bayinarraa siin jedhee sin ari'uutu jiru jechuudha. Kan of kabachiisuu qabu nuyidha. Eessumaa nu jala hin deemu kan nuuf jedhe waaqayyoon kan nuuf hire eessumaa nu jala hin deemu jechuudha. Ni tura ni oola ni bulama. Nuti erga hojiidhaaf biyyaa baane erga karoora wayii qabna waan ta'eef karoorfannee biyyaa baane san hanga galmaan gahuun nutti waan akkanaa kana keessa seenuu nuyyuu hin barbaachisu. Akkuma namni sun afaan nu jaalatetti nutis nama san sobuu miidhuu osoo hin taane afaan hin jaalachuudha. Ofii keenya of dabarsinee kennine maallaqa keenyas kennine booda mootii miidiyaa irra dhufneetii kan boo'u numaadha. Dogongora irraa kan hin baranne yeroo hunda dubartoonni ana dhugaa baay'ee gaafii naataa jechuudha. Har'as ni boo'u, borus ni boo'u, iftaanis ni boo'u. Boo'icha baqa yeroo hundaayyuu dogongora darbe irraa yookiin mootii wantoota obboleewwan keenya sanaan dura irratti raawwatamaa ture irra hin barannu ta'ee fi miidiyaa hin dhaggeeffannu ta'e hin hordofnu ta'e ananaaf hin galu jechuudha warroonni tokko tokko. Waggaa lamaan dura moo waggaa tokkoon durallee wanti akkanaa kun kan obboleettii keenya mudateetii akka qalbii isaati ni jirti jechuudha. Intala shawaa roobitiitti intalli sun jechuudha. Jaalattee waggaa 10 biyya Arabaa hojjettee waggaa 10 booda gara biyyaa galte. Gara biyyaa erga isheen galtee booda mana kiraayii kireeffatee ishee eegee hanga meeshaa isheen kaargoo godhattu san biyya keessan gahattutti mucaan sun ishee waliin jiraachaa ture jechuudha. Mana siif ijaaree deenii. Birrii ishee birrii waggaa hedduu nyaate sababa garagaraa isheetti guuree erga isheen gara biyyaa galtee erga kaargoon ishee biyya isheedhaa gahee meeshaa kana bakka mana jireenyaa keenyan geessa ati ammaaf mana kana keessatti boqadhu isheedhaan jedhee dubartii san mana keessatti gatee meeshaa ishee uffata ishee warqee ishee erga wanta hunda ishee baree wanta hunda isheetiyyuu fudhateetiyyi mucaa sun achii badee jechuudha mana san keessatti ishee gateetiyyi. Maaf hin baranne seenuma akkanaa kana irraa nuti eessa deemna? Har'a dhufneetiyyi ni boonya iftaanis ni boonya. Dhugaan baay'een gadda dubartootatti jechuudha. Kaayyoo biyyaa baanesaniif galmaan gaachuu qabna. Adillam nama miidiyaa irratti bartee maallaqa itti kennuu mitiitiin namni abbaa manaa ofii kan ilmoo irraa qabu yeroo itti sodaachaa jirudha. Yeroo itti shakkii keessa waliin jiranidha yeroon ammaa jechuudha. Maaliif nama ganzaba jijjiirratiyyi jira waan ta'eef jechuudha waan ta'eefiyyuu. Ati erga hojjechuudhaaf baatee hojjettee hanga hojjechuu qabdu san hojjettee waan hojjechuu qabdu san galtee biyya keetitti hojii kee hojjechuudha. Har'a akkuma maallaqaaf barbaachaaf inni kun sitti dhufe har'a maallaqaaf nutti dhufe nu jaalate maallaqa keenya nu jalaa fite nu karaa irratti nu gate eessa seenna ishee nuti. Dhugaa baay'ee na gaddisiistu jechuudha. Of kabachiisuun barbaachisaadha. Dhiira duukaa galuun hin barbaachisu sijjamar jechuudha. Haala seera qabuun jaarsa ergatee akkasitti fudhachuun gara mana ofii fudhachuun ni danda'ama. Maaliif san godhuu dadhabeen? Nuyiidha kan of kabachiisuu dadhabe kan nuyiidha kan isa duukaa gale bara. Macheef dhiirri shamara takka duukaan galu. Numatu duukaa isaa gala jechuudha. Shaanxaa keenya gottotannee duukaa isaa gala. Gaafa baanus shaanxaa keenya gottotannee kan kolfaan gara mana isaa deemne boochaan mana isaatii gadda shaanxaa keenya gottotannee baana jechuudha. Osoo duursumatti yaadne eessa dhaqne dura maaf yaaduu dadhabne dura. Dhugaan nan gaddisiistu dubartiin tun dhiifama naa godhaate jechuudha. Hojiidhaaf baate. Erga jaalattee mootii hanga akka inni jaarsa ergateetii ishee fuudhuuf eeguu qabdi. Malee isa duuba galte. Har'a mootii gadi deebitee kan booddeetii. Dhugaa baay'ee nama gaddisiistu dubartoonni tokko jechuudha. Maquma dubartoota kan nyaatan dubartoonni tokko maqaa dubartoota tokkootiin.